Suuraan milishaadhaa tuni akka malee ijoo miidiyaa hawaasummaa taate kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya waan suuraa tana ijoo miidiyaa hawaasummaa ishii godhe tibbana viidiyoo tokkotu ba'e. Viidiyoon kunillee kunoo kan jara kanaati milishaa leenjii akka malee fudhatee jirre jechuudha nu ta'u kana jechuudha. Kenya daleen cahatau ini duran abatin semua orang Rabbi mata Allah hakap nakul nu hakap isani ni jabanan nemiti milishaan kun duuba haala kanaan daadachaatiin ture tibbanuma garuu yeroo isaan akkaataa itti gartee shanii fi gartee wabootana qaban jedhanii leenjii kannaniif suuraa agarsiiftudha jedhaniitiin akka malee suuraan tun wal duraa duubaan Facebook irratti namoota baay'eedhaan qoodamteetiin irraa yeroo ammaan kanaa yaadni kan namaatiin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbanaa hojii gurguddatti jira. Milishaan Harargeetii fi milishaan Jimma ummata kanatti akka malee taphatee jira. Yeroo isaan abbootii warraa isaanii bira waraanatti erganii haadholii warraa isaanitti shaggooyyee bu'an kan agarsiisu. Keessafuu milishaa Harargeetiif Jimma shaggooyyee isaan gartee haadholii namaa irratti haadholii warraa namoota biraa kanneen waraana deemanii achitti hafanitti shaggooyyee bu'anii fi injifannoolee garaagaraa kan waraana bilisummaa Oromoo agarsiisaa jiru kan gurra isin buufnu ta'a. Dhaggeeffachaa turtiin waliin taa'isaa isiniin jenna. Kajele shakati ya magale wasila kajalala humna ta polisida Tayaran sami tesopani. Jira. Kamsa Ganyan. Oromia. Nijar. Kamsa Ganyan. Oromia. Nijar. Awalisa kana bisida dada. Bodere ke dira seyana manjedina. Abbo Yusuf Mumme obbo milisha qabsoo keessaniin Oromiyaa ijaaruun akkana. Qabsoo keessaniin Oromiyaa ijaaruun sababa rakkattanii rakkina keessaniif garaa keessaniif jecha gartee dirqamni isinitti kenname. Milishaa gartaa warra Harargeedha. Milishaa warra Harargee beeletti buusaniit rakkinaaf seenanii beekaa milishummaa kana kataan warra Harargeedha. Ispeeshaalii Harargeen rakkatteeti milishaa taate obboleeyyan kiyya. Maaliif? Harargeen jimaan aggadatti jimaa kanarra gartee jala caanaa kaayaniiti qarata kunoo keellaa hundarra kaayanii kiiloomeetiruma 5 hogga deemte qarata kafalta jimarra qotee bulaan waan dalagatu dhabee rakkateeti dirqamaniiti akka milishaa ta'an godhaman ispeeshaalii bakka hedduutti kan isin argaatiin jirta yeroo ammaan kana milishaa Harargeeti. Milishaan Harargee kun dirqamee seeni waa baay'ee isin agarsiifna irraan tana. Bakkoota isaan itti gartee miidhaman bakka isaan itti guuramanii harka kannanii gartee iyyataatiin jiran waa hedduu isin agarsiifna ka waraanni bilisummaa Oromoo qabee waachisaa jiru jechuudha. Milishaan kun waraana bilisummaa Oromoo to'achuudhaaf egaa Harargee keessatti leenjii fudhatee hojiitti qabobbe naannoo Harargee bahaa lafa qarsaa jedhamtutti waraana guddaa waraana bilisummaa Oromooti wajjin lola guddaa ture irratti haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo bobbooji'eetu hunda ishiidha. Olii gadiin deemaa ture jechuudha. Kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun kan agartan hiriirri ammaan tana deemaatiin jiru kun warra gartee achitti booji'ame baay'een isaanii warra dhume garii isaanii ufumaaf wal ficcisiisan jedhan akka amma oduun ba'aa jirtutti waan akkanaa deemaa jira. Milishaan gartee haala kanaan
بوبا فهمتين أمتك إن يركزها سبب ركنات في قرو ميليشيات هاتي بيخا جالتي متي وليس هي تحركي دا ورجل أفورني باتي جاجا لينجسني باتي تطربتر لينجسني سيجلتي يفيفو عارق عبد الله لك ما توس نفيده يقول لي ردام ده ميليشار الرقم ده برجع نيوا أخوي تمليشا أجازتي أما كنوتي ما وليات دبين رقابات إيه شانو نسيني نودو إني جاني تكسيتي لابس تشاجراني في ولداني مثلا دوينه كذي في ولداني جولة هابي تكبر جولة هابي تيجي تكتب تبيلتي بتاعي فيفو زرما بيجا كباتك ماله جولة वो बोरा बड़े सही ये तो किच्ची लेंचा मकाता किधर आप तुम्हें लाला वो माल फकाते ये तो किच्ची बड़े सही ये को मसाला ले में गफर सा मलेंगे तो बड़े सही आई गफर वनी जाता गदम से जाता बड़े सही बिने से उमारा बिया ना बड़े सही يوم مقالة خيسة تبلي صغير رأيتي حمديني ده لا في راكو قرطة إيرين ساتو قوم تساقنو قدم سبكة تبلي صغير ديرتي بابا تدرون دابا تجولي وبودا بفصالة مليشان كو خادو قد ورشا كوية تبجي سافر تكف وننكف بر جزي دوه ولا تشاب ساني دو مي كاتور كي تلا فالفورا نير ميكا كورتو نيو بيغا بيتاني تي akarma gize ni due milisha farse bulata na gize ni due akarma wali de chaste tuma mika kurtu kaysa tuma Kobe ko bortasa ni rababna numa unjiru jante injiru na jolu mati ko ka bar wali de chaste mika kaysa ka bar ميليشيا قبصو خيسين أوروميا إيجارون قبصو خيسين أوروميا أتوبون أبلي سما إلما أبلي سخن كيتي تكا أبلي سما خن كي غرتي بدي ملك أبدي أكتي تمورا سوا إسان غرتي وان خن دبني تكاو دي غرتي ميليشيا تيف وان خن وان إسني موتما خن أچ خن وان دبني فيچا حالا خن نما وقتورا ميلالا شمرن خن اللي خيسا وقتات إنجران شمرن خن ولك أبني وقتات إنجران قبصو إسانيتين أوروميا إيجارون كان يجو قبصو إسانيتين أوروميا إيجارون إسان بانانسون حالا خنا نما يجابسو يجو شمرن حالا خنا ولتي قباني ميدو يجو حالا خنا مغالا هوري نما هوري غرغو دو فيلي يو غرتي مالكن قباتين هوري خنا غرغو جنن ديسو يعني مالكا درقما خنو قبد جني همنا اول رتي فياني حالا خنا ركسو يجو غند خيسا ديمني حالا خنا نما تمو يجو وبلي ينكيا خنا غرتي أوروميا إيجارون إسنهر كتلو قبضن سن هاي بقى يتني أوروميا مثلاً يوهنو إيجارو دا فكتي أفهم بنتنداتي وما ركون كبو يا مليشا خينيا وانغاري دا no problem هاته أمو أو مالف غرتي هو غرتا غارة ديتن مالف نمني دلخون ميلالا وراني بلسما أورومو نما خدان مينو ملالا إسقوان كان وراني بلسما أورومو جولي دانو تنا مليشا دانو خنا ورانا دانو خنا أكت دينيو مخنا بيخا دينيو مخنا ديله خنا أكتي هيرة قلشة أو بقول لك يا أوزارة وراني بلسما أورمو جرا ديله خنا أكتي هيرة قلشة أو فات إنجرو خن نما خدا نينجالا نما خدا شان يرّا إنيو داف جرتا إنيو إيكودا جرتا إنو ما سبيشالي قبانيت محمد مومي ماري كا ورّا قرتي إساني إرقوانا ها غرتي ماري خان كي غلمان كي جاني بر مليشان هيرا بي هدونا مقام فچيسه يچو حادثن تي حالا خنام بوچيسا حادثن تي حالا خنان غرتي يسيسا هي غاو اوروميان اتي غرتي ايجارت اوروميان اتي اوتوب غام في افريكا اتي اوتوب دو اكمي جولي وان اسين غولاير تنكنا ديدي غارتي غلتي دبين اسين تير تنتون دبي دبات تي غارا غلتي نوما خداني نما ديبشن حالا خنان وفيچو أشلالي ورانا بلسما أورمو أشلالي وبلي سغيج أشلالي ببريدنا ثاني أشلالي وان إسان ففكاتن أشلالي جينما إساني أشلالي إرّي إساني بفتي إساني تلين
akka gartee nama imaanni irraa ifuu tokkotti gartee fuullumti isaaniitu kana calala ijoollee tan sila akka keessanitti dibata saamunaa fi balaaqalaa kana fitii dibanii kam maal fakkaatti ijoolleen tun faranjii malee jaaniin ijoolleen gadamsa nyaatti jee gurbaan reefun tan gadamsa nyaatti tanaaf akkatti babbareeddi jee. Hidannoo diinaan hin deebinu duuba. Leencataa babbarooda diinni sin dura dhaabbatin kinniisataa gurmuu horadha wal jaaladha duumessataa samii uwwisa ati keenya adda leencaa haa ta'u diinni dura hin dhaabbatin rasaasni keenya diinatti bidda haa ta'u diinaa bishaan haa ta'u gurmuu waraana bilisummaa Oromoo kaabaa kibbatti nu haa jabeessu bahaadhiyaatti nu haa jabeessu waan hamtuu nu keessaa haa baasu monaa qabsoo Oromoo haa jabeessu diina nu keessaa haa baasu waraanni bilisummaa Oromoo haa moo hawaar haa injifatu Oromiyaan kan keenya haa taatu bilisummaa Oromoo rabbi mataa ol nu haa qabu rabbi nu haa qabu isaaniin jabanannee miti isaaniin jabannee aboo balaa gartee isaa laatu cilee bishaan buutarratti haa godhu cilee bishaan buutarratti haa godhu cilee bishaan buutarratti haa godhu gartee galaan umrii isaanii rabbi haa dheeressu umrii isaanii rabbi haa dheeressu alaa zaalika subhaana rabbika subhaana rabbika subhaana rabbika. Hiigaa boo milishaan dilli akkatti ol yaa'u kun milishaan gartee deemee nan lola waraana bilisummaa Oromootiin jee deeme kun garuu milishaadhaan milishaa oloo guddatee milishaa jabaadhaa beekaa amma kun qabamee yaa'u jiru kun milishaa irra jajjabaa irra haalaan jabaatee waraana mootummaa ta'e jechuudha. Leenjii gahaa fudhatee waraana mootummaadhaa ta'e jechuudha. Warra kanaatu namuma 10 dilli kun gaara kana keessa ari'amee qaqqabamee lolaaf dhaqanii jechuudha. Akkatti harka ol qabee yaa obboleessa kiyya dilli kun kanatti aanu immoo viidiyoon kanatti aanu akkatti harka ol qabanii yaa'an kun turee jira almost waggaa takka dabree jira waggaa takka ga'ee jira na fakkaate yaa dilli kun garuu haara'u kun ammaan tanaati dilli hiriiraa yaa'u kun ammaan tanaati hin turre jecha ji'a kanaati fiigalee garuu dilli akkatti harka ol qabee yaa'u kunilleen yeruma muraasa dura hin turre waan akkasiiti jechuudha. Hiigaa boo dhugaadhaaf dhaabbachuun akka ijoollee sanatti gartee onneedhaan gartee qabsaa'anii ummata gartee isin akka dararaa jirtan kanarraa imimmaan qoorsine jettee ijoolleen gaara jirtu imaanallee fuulli isaaniitillee imaana qaba isin ummata waan darartaniif cubbuu waan hojjettaniif fuullumti keessanillee hin ifu laal wannumti isin fakkaattan nama biraa yaaftanii jaartolii namaa dhiira abbootii waraanatti biraa ergitanii shaggooyyee itti bu'aa jirtan harargee sana keessatti. Especially milishaan quufee waan godhu wallaale akka harargeedhaan jiru. Rakkisaniituma gartee milishaa godhanii haa ta'u garuu humnaa ol gartee humnaa ol ummata kana roorrisaa jira ummata harargeedhaa kana. Milishaan harargeetiif akka jimmaa baxraan hin jiru. Amma guyyaa kaleessa ijoollee xixiqqoo humnaan guuraniiti ijoollee waraana oofna jedhanii ijoolleen gartee maatiin aboo daa'imni keenya waraana deemuun keenya jedhanii ba'anii gartee isaan itti iyyinaan dhukaasa itti banan jechuu obboleeyyan kiyya dhukaasa milishaan gartaa akka harargeetii fi akka jimmaa quufee ummata kana rakkisaa jiru hin jiru waraanni bilisummaa Oromoodha milishaa harargeetii fi warra jimmaa kana goga qabdan yaaboo jarri kun gartee waa rakkateetumatti seeneen isaa jimmaa sanaan hin beeku garuu harargee kana sirriitti hin beeka harargee kana goga qabdan suutumatti gartee harka irra babaasatii xiqqishoo washee ulee qaqalloodhaan hudduu jala gara faatuma lamada waan akkatti deebinaa ji'a gallakkisa qajeelchaa malee malan godina yaabo miskiina jarri tun cinqamaniiti isaanillee rakkataniituma akkatti afaan banaa jira yaabo irra laayina ijoollee waraana bilisummaa Oromoo hadaraa ijoollee sanarra laayinaan isin jaa meenuma laalaa kamee mee laalaa jara kana jara qabamee ol yaa'u kana way amma argaa turtanii viidiyoo kana way nama taphaatii ijoolleen akkatti harka ol qabdee yaa'atuun jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo dila kana akkatti qabee imaanii jiru kun jechuu kabajamtoota jaalatamtu dhaggeeffatu ture. Maal jettee sirbiteef si intalti meeqooyi? Borati boraafadhu milishaadha waan qabdus gabbaafadhu tadabdees nu gaafadhu wasila akka jaalala humna adda poolisiidha xayyaraan samii teessoofanii. Nama keenya beelessanii nama keenya kajimaa qabu agartee jimaa dalagatee jiraachaa ture jimaa isaa itti qaaleessaniitti jireenya itti hadheessanii waan godhu wallaalee gaafa inni beelee jimas itti bittanii nyaatas itti kantanii qoobsitanii gabbaaftanii hiigaa boo
Kuno dubartii kanaa tanaafaa fiddanii tagaafa kaan taayee faarsanii baramatu. Egaa maarree taayee keenya maarree chaa ta'uusan amma fidanii milishaa kanaaf sirban jechuudha. Gabaree teenya tana agartee quubsanii hogga jimaa afaan kaattee of quba qabdiire gabbaatee isaaniif wanni eettiree yaabbalayyan kiyya akkatti afaan bantire. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo gaafa ijoollee tana qabdan arraboota waan akkanatti hin deebiin ja'atuma laal washee hudduu tana gala gara faa qajeelcha. Tokko tokko immoo baalagee keessira baalagee san gartee baalagee haqa argatu qabdi. Baalagee haqa argatu qabdi garuu miskiinni garaa qullaa deemee ilmaan ofii guddifachuudhaaf jecha deemee waan kanatti hidhaame waraanni bilisummaa Oromoo laalaatuma harka irra baasaa gallakkisaa amrii itti kanna amrii dhagooti ijoollee harargeeti. Harargeen bosona hin qabdu bosonni ishii uummata ishiiti. Uummanni harargeedha. Onnee dur gootonni ishiidhaa qabaachaa ture sanni qaba. Itti himaatuma qajeelcha isaan waan godhanii. Siin galtee tanaa jira gaaboo.